يا وردي راسين صداد ربي كسني برهاتي منا تلجتو دقل جرو تسني أشما كم جرتو رفتو تكيا بغنا غان رفتا ورهاراتا تاني شير سبسكرايب gochuun dagatina isinin jedha akkuma argaa jirru yeroo amma kana haadha shanee fi abbaan shanee ashandaa guddatee jira miidiyaa irratti dubbiin kun soba jechuudha akkuma argaa jirtan sobaadha dubbiin kun maalifi abbaan shanee yookaan amaan immoo aarsan kafalle jechuun soba yeroo jalqabarraa warri argitan gaafa isin deessu ilmaan kiyyas dhabu ilmoo deebi'een argadha lubbu isina baraara jechuu ture nama aarsa guddaa wajji kafale akkasuma isiillee nama aarsa kafalte hunduu aarsa kafale jira siifoon immoo akka afaan isirraa dubbattanitti sagalee isii dhageessan anaatu wajji ta'abe ilmaan kiyya waliin natuma eegasii na biraa ba'eetiin rakkoo irra ga'ee jennaan itti deebi'e inni hidhamee jennaan hidhaadha gargaari duraa walii galuu dinne anaaf ilmaan kiyya reeba jette amaan nama akkasii isinitti fakkaata gizee ilaaltan konguma amaan nama akkasii miti nama gaarii akhlaaqa qabu viidiyoo isaanii ilaaluu dandeessan amaan jechuun nama ilmoo isaa baatee dugda irratti hin deemudha viidiyoo irratti ilaaluu dandeessanii jechuudha nama akkuma hundi keessanuu viidiyoo duraan ilaaluu dandeessan amaan ijoollee isaa akkatti guddisaa ture isee wajjin gizee isii bira jiru gizee bira jiru gizee hawaasni gargaaru akkasi guddisaa jira viidiyoo ragaadha isiin garuu guyyaa takka viidiyoon nyaata nyaachisaa tures jira jechuudha lewan ni beeyta warri beeytan so namoonni namni tokko jiru shamarran kan amaani arrabsitan jechuudha irra hedduun hin arrabsina jiru jaarsaaf jaartii rabbuma beeka haa ta'u immoo inni akka nama gaarii ta'e viidiyoon isaa hin hima jechuudha tarii dubartiidha isiin aartee waa jechuu ni dandeessi dubartiin tun gizee aarte hooman taane dubbatuu dandeessi tarii gargaarsa barbaaddellee maallaqallee barbaadde jirti haadha manaa fuudhee inni jennaan illee aarte abbaa manaa isii abbaa ijoollee waan ta'eef aarte waa jechuu dandeessi boru gaafa aariin irraa bade isinumatu nama bultii namaa keessa taa'ee maqaan isin bada waa'ee isaanii dubbattanii akkasuma waa'ee isaanii barreeffama khayrii hin qabne barreessu isiniif gaariin ta'u kanaaf akkuma isin argaa jirtan amaan kana caalaa aarsa kafalee jira wajjinis waa baay'ee dabarsanii jirani miidiyaarra waa viidiyoo hedduutu jira viidiyoo hedduu jira so isiin akka dubbattutti immoo tasuma amaan akka guyyaa takka nyaata afaan hin kennetti dubbatti akkasuma akka nama reebu amaan nama gaarii akka hin taane dubbatti viidiyoo isaanii keessatti akka miidhaan irra ga'ee dubbatti jirti tarii egaa wal lolanii booda tarkaanfii akkasiis fudhatuu danda'a haa ta'uuti abbamatu abbaadha badas ta'u abbamatu abbaadha namoonni amaan hin arrabsitan irraa qusadha jechuu barbaadeeti hin arrabsiina nama bultii namaa ta'een miidiyaa irra baay'ee jiran gizee sanni yaadannaa gizee ijoolleen kun dhalatu warri miidiyaa fayyadamtanii argitanii aarsaa hedduu kafalanii egaa isaan lamaanuu rabbiin walitti haa deebisu akkasuma ilmaan tanas takka irraa fudhatee afur guddisee fi amaallee rabbii galmaan haa ga'u abbaan abbaadhuma daalachatus gaarii ta'us badaa ta'us namoonni amaan hin arrabsitanis namoonni siifan hin arrabsitanis hadara irraa of qusadhaadha. Abbaa manaa iddoon seenina ni agartan ilmaan tanatu walitti deebisa jechuudha boru sifuatis of qusadhu jechuudha of qusadhu maalifi of qusadhu ani banagaraachin lay dubartii dhiira wajji boosun jaalladha gadi waan jedhamtu qalbii kee keessa jira kaarsii kun sadi dhalchee soddoma dhalchee teepha isaa harkisaatu maali loqodhaatu mandee mala loq sadi dhalchee soddoma dhalchee achuma jira ka isaa paaworii shan dhalchee jahatama dhalchee ka isaa achuma jira paaworii achuma jira maalin jedha barani hidda dhiiga keessaniititu yuu ka addaa wayiiti gaafiidha bar gaafii hidda dhiiga keessanii wayiititu yuu ka addaati moo barbaree wayii kan mataa gubbaa isin rigaatiin isin dhange ammoo maali gaafiidha nama bar guyyaa tokko ilmoo isaati tuuntoo inni isiniin jechuu jira haqa maaliinaa dubbachuu jirtan isin nama isinin dhufee fuudhee jira isiniin jedhu haqa maaliinaa dubbattan isin akka naaqni dubartii afaan isaatiin bar nama guyyaa tokko ilmoo kiyya
wanti siyaaf? Dhiifama. Hamma kana hunda daladhee moo? Ila jabina kee jaaladheera. Gara jabina kee yoo. Jaalallee kee tureem. Arrafaan jabaattee dhaadhattee innifattu. Maaliif gaafan boo qoosaa koo kolfa koo yaadattee innifattu? Eeyyeen balleesseera si sobee shakkiirraa maaliin si gaafadha? Si miidhee dhiifama irra darbee maaliin si gaafadha? Namuu balleessaa isaa waan barbaadu dhabee dharraafamuu qaba. Maal irraa barbaadde badii kootiif baduu dharraafamuu qaba. Abdii sirraan jennee na keessa keesseetu of na gadhachiista. Sin jaalladha beektaa. Kanaaf imimmaan inni of na gadhachiista. Galatoome. Dhiifama.